wanti amanuu dadhabeen garraatti du'a Weellisaa Haacaaluu Hundeessatii fi hanga ammaa hidhamuu Jawaar mana hanga irraa Qaallittii jiru amanuu dadhabe keessi koo osomaa beeku jechuudha. Ta'uun qabu kuni lubbuun bilikuma baate tasuma baate lubbuun eenyumtuu deetumaan badee nurraa qabsaa'utu eeggama. Wanti duubatti nu deebisu tokko hin jiru. Sodaa eenyumaa jechuudha. Hidhamnus Qaallittii makaleessa gootoowwan Oromoo hedduu argina. Wareegamnus immoo lubbuma akka qabsaa'ota keenya kalee wareegamanii san baannee deemna. Wanni duubatti nu ofu hin jiru. Bilis har'as ta'e boru qabsoon nurraa eeggama. Qabsoo finiintuun jechuudha. Aarsaa guddaatti baafnee hanga lubbuutti dhabuuttis maan taane. San ta'uu baannan warroonni irra oduu kanaan piroofaayilii gurraachessu. Namoonni piroofaayilii gurraachistan sirrii miti. Maaltu nurraa eegama? Piroofaayilii gurraachessuu miti. Dirqama nurraa eegamu bahuu qabna. Wabiin Jawaaris, wabiin Baqqalaa Garbaas, wabiin Hamzaa Booranaas, wabiin Shamsaddiin Xahaa, wabiin uummata qabsaa'ota keenya hidhamanii hidhaa jiranii numa warra amma hin hidhamin kana. Isaan caalaa hidhaa jirra bar nuti yaadaan. Hidhamnee irraa gaadiyamnee bilis haa kaanu. Har'as ta'e barus wannummaan dhufe yoo dhufe wanni nurraa eegamu. Qabsoo hanga dhumaatti hanga lubbuu keenya dhabuutti tarkaanfachuu qofaan uummata kana hidhaadhaa baasuu kan dandeenyu. Kana waan ta'in wantummaan gaa bilisoomuudhaaf halkanii guyyaa nyaata dhugaatii keenya afaan of qabnee tarkaanfanneetiin lubbuu keenya hanga laatutti itti deemuuf fi ammallee qabsaa'ota keenya kakaleessa turanii sunis akkanumaan ta'a jechuudha. Qabsaa'ota keenya kakaleessa lubbuun baniif har'amaan hidhaa jiran kana maal irratti akkana ta'an isaan maaliif reebamanii maaliif wareegaman? Uummataa fi nullee akka nama tokkootti uummata keenyaatiif ka'uudha hanga dandeenyan jechuudha. Nu hafan kaane hin qabsoofne. Ammallee wanni hin jedhu baay'isee irra deddeebi'ee wanni jedhu dhiifamaa jaaladhee miti laayifii kan dhufuu danda'e. Sababa ammoo baay'ee isinitti himaa jiru kana qofaa fi hedduun isin jaaladhaa kabajamaa ulfaadhaa namoonni laayifii hin seeniin naan jechaa durarraa turtan har'a osoo hin taane dhiifama guddaan isin gaafadha baay'ee dhiifama guddaa waanuma keessa koo jirutu na dirqamsiiseetiin ka laayifii seenuudhaaf dhufe malee waan biraa fi miti. Naaf jiraadhaa baay'een isin jaaladhaa galatooma. Uummanni keenya biyya alaa jiru fi kan biyya keessaa jiru Oromoon hundumtiyyuu baay'een isin jaaladha ulfaadhaa tokkummaan keenyaa cimuun dhaamsa. Kanatti aansuudhaan immoo Weellisaa Abdii jira haasawaa jirumee isa waliin isattiin isin dabarsa yaada inni qabu. Galatooma ulfaadhaadha. Waan hedduu waan silaan dubbachuu qabu sooniinuu isinitti dubbate please ummanni keenya homa hin taane nutti hin farrisina. Namni galanni Jawaar, galanni Baqqalaa Garbaa, galanni Hamzaa Booranaa, galanni qabsaa'ota Oromoo kana ture. Maaliif Feesbuukuma kana qofarraa lallabaa ooluun maaliif barbaachise? Akka gaafa yeroo komandi poostii Jawaar nu iyyaa ture sanitti har'a Jawaariif fa'aaf Oromoo miliyoona 50 jedhaa turre san keessaa Oromoon 5 ta qabsaa'ota Oromootiif wareegamtu dhabamte. Oduu qabatama hin qabne illee ajandaa qabatama hin qabne osoo addaan hin baafatin uummata hin shororkeessina, uummata hin burjaajessina. Waa'ee amma ambulaansiin achi geette maarrii geette jettanii uummata burjaajessitan kana osoo addaan hin baafanne qabsaa'ota Oromootti du'a hin farrisina. Galatoomaa ulfaadhaa.
isin jaalannaa isin kabajnaa nu jiraadhaa isin jedha ulfaadha. Okay, Abdul Nasir gaa waa baay'ee jeera. Asumaan immoo maal isin jechuu barbaade namoonni tokko tokko ka laayifii maa dhuftee hin dhufinnaan jedhan jiru. Har'a osoo hin taane yeroo baay'ee gama laayifii hin dhufin jedhan anis jaaladhee miti sababa dhufeef isiniif himeera. Beekasan isinii adabamaa wallee takkan isiniif ja'a sheer godhaatii wal biraan gahaa. Wallee takka sagaleedhaan isiniif jedha. Sheer godhaa wal biraan gahaa dura hiriyoota keessaniif sheer godhame. Okay. Sheer godhaati. Wal biraan gahaa ishee. Dhimma ambulaansii addaan baafannee waan jiru hirriba dhabnee taa'atumaan jirranis waan jiru adda baafannee wal beeksifnaa jechuudha. Galatooma baay'ee hedduun isin jaalladhaanillee hedduun isin jaalladhaa. Galatooma baay'ee isin jaalladhaanis hedduu. Wallee kana naaf affeeramaa Maandeellaa Oromoo isa jedhudha. Isin affeereera naaf dhaggeeffadhaa. YouTube irratti ni argattu Maandeellaa Oromoo jedha. Dhaggeeffadhaa baay'een isin jaalladhaa. Isin affeereen jira. Galatooma baay'een isin jaalladha. Horaa bulaa waan jiru immoo wal beeksifna jechuudha. Isa ambulaansii amma jedhamu kana.